ሰራዊቱ ቁባው ማባ ዘንድሮም እንዳምና በረሰርጊን ኬኛ ሰፉ ደቤ ኬሰቲ በረ ኡስታዙኒ ቪዲዮን ታኔ ጀላ ገዲፈሙ ኬሰቲ bara durbi dira boosistu keessatti kamitti kana wal godha boositti neeru mananjette maallaqa biyyan ergisiifte misenjaran bulok na gote garagaltee gaana maallaqa ergeeti booda yaa bo sagalee naataa maqaan isii Fatima Muhammad Janini maaluma rabbisin godhe sagalee naataa bara Fatima Muhammad akkas gootu keessatti bara dhiirri durbaa jedhee of ajjeesu keessatti inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun obboleessi keenya kuni sababa ta'ee lubbuu ofii dabarsee jira wal dhabanii sareen nama nyaachuurra waliin ta'anii saree nyaachuu wayya jedha Oromoon takkasiin jedhe wal dhabanii sareen nama nyaachuurra walii galanii saree nyaachuu wayya anamma matama kiyyaanu walii galaan jiru ani kan na dhibee naaf galaan jirre nutu dunyaan barbaanne moo dunyatu nun barbaanne nutu ibaadaan barbaanne moo ibaadatu nun barbaanne nutu jaalalan barbaanne moo jaalalatu nun barbaanne nutu gammachuun barbaanne moo gammachuutu nun barbaanne nutu fira keennan barbaanne moo fira keennatu nun barbaanne nutu makiinaan barbaanne moo makiinamatu nun barbaanne nutu iPhone hin barbaanne moo iPhone matu nun barbaanne nutu mallaqan barbaanne moo mallaqumatu nun barbaanne ani garuu akka kiyyatti jara guutuyyuu hin barbaada akkanatti fakkaatutti jaratu nan barbaadu amma naa galte dubbii bara dhiirri addunyaarraa xiqqaataa jiru keessatti dhiirri of ajjeesaa jira durbaa jedhe ወንድ ጠፍቶ ሴቶቹ ባል ለማግኘት ተቸግረዋል በላቲቪያ ከፍተኛ የሆነ የወንድ ጥረት ማጋጠሙ ተነገረም በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ሴቶች በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ ሲሆን 100 ሴት ለ80 ወንድ በነፍስ ወከፍ እንደምትደርስ የተነገረ ሲሆን ለወንዶቹ ቁጥር መመናመን እንደ ምክንያት የተጠቀሱት ወንዶች ለስራ ወደ ተለያየ ሀገራት መሄዳቸው እንዲሁም በአልኮል በሲጋራ ራሳቸውን በመጉዳት እድሜያቸው እያጠረ መሆኑ ኦሮ ታመማል ጉቹ ቀብናዳ አልተኩተኩስ ሉጋሶ ነው ዱጋ ረበቻ ነምነ ሲጀዴው ፈጄሳ ዘር ወይኑ መሰልጠኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነምነ ሲጀዴ ቦአዘር አከምት ጆሌን ዱርባ ቦስስቱ ጊዜ ከኔ ቆይ ተረጋጋ ዳውዱ ጉዳ ቀምና ተረጋጋ ዱጋ ረበቻ ረሰኒ ሶን ከሰቷት አቲ ሁጅቱ ጅታ ጅርቱ ዳጋ ዝረ በቃ hojii akkasii akkamitti dhiira boosistaat akkamitti dhiirri sii jedhee of ajjeesa ana inni jedhoon kaameraan addiidhuma kana si bareechee naannoo bakka addiidhuma kana moonaalizaaf si hartamti akka addunyaadhaa bareedaan nama hin jiru jedhaa jirtamti kaameraatu si bareechee maayifooniitu si bareechaa jira jedhaa jira gurbaan kun amma warra ayfooniidhaan of miiccanii Dubaay keessaa babbareedantu tiktok irratti nama fakkaatan osoo lafa irratti argitan jechuudha warra balkaabaa kudhan duudee shaniin hin bitattanu duudee shaniin duudee afurii fudhattanu kunnan jira simbiloodha soba saaksiidha jireenyi biyya kana bakkuma jirtanitu hojii keessa wattaraa hojjedhaasin wallaahi tu argitanii antee waan tiiktookiin kun nama gootu jechuudha waan tiiktookiin kun ilmoo namaa gootu wallaahi tiiktookiin jechuudha qaama jarribeen ishaan gulgumuz kun jarrakka gaambeellaa kun yoori tiktok fayyadaman maaliif editii isa ijoolleen Dubaay fayyadaman kanan fayyadaman qoy indi amma akkasii miti jechuun ati bareeduun bareedadha dhugaa rabbicha isa dhugaa sawte namni garuu akkamitti si jedhee of ajjeesa namni garuu akkamitti maqaa keetiin boora imimmaan dhiiraa akka qalbii miti imimmaan baay'ee jabaata miti yooroota keessattuu immoo gurbaan kun waan inni jedhaa jiru na dhibaa jira akkam warra kenna akkam jirtanii anaadha tootonaan jedhanii guyyaa sadaffaadha afaan faranji afaan oromitti hiiku itti yaasen afaan faranjitti fine shit was only fine shit because you couldn't find shit jechuudha isinii fiiqa gurra baphanaame dubartii taati gizee maraa bareedduu jettuun bareedduu miti ati dubartii ta biraa barbaaduu hin dandeenye saniif isiin akkanumaan isitti bareeddu gizee maraa wayita ani haasa'u ibiddattu bahu jira ni beeytanii fire afaan faranjii jedha waan ati jette amma fire jenna amma waan ani haasawe yoo isinitti galee natti himaa yoo hin beekin no naataatii kaatii maaf nu arrabsite maaf an arrafama oroota salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu
akkam jirtu nagaa keessanii hundinuu fayyaadha hundinuu nagaadha jirra jirtu akkam nagaa fayyaadha ana biramma wanti haaraan jiru dhugaa rabbicha waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi waan baay'ee haasaa guddaatu na bira jira haasaa kana kan waliin dhaggeeffannu ta'a gara biraatiin immoo haasaa ho'aa kan ta'e amma haasaamaa jiru keessa haasaa obboleessa Qananiitu mistira guddaa baasee jira obboleessi Qananii akkas jedhee jira ከዛን ሽጉጥ አቀባበለ አንዷ ነው yaada kana irratti namoonni baay'een kanaan dura maal eegdaa hadhaa akkamitti baasuu dandeessa jedhanii waan baay'ee haasaa jiru abbaanis immoo dheengadda waan Andu'aalam jedhe irratti akkas jedhanii jiru waa'ee abbaatti miira maatiitti illee michoo bilbilchiiseen irraa fuudhee abbaatti namoonni baay'eenis wanta kana wal harkaa fuudhanii haasaa jiru maayinni kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a gara biraatiin immoo dhiirri tokko durbaa jedhee of ajjeesee jira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun obboleessi keenya kuni sababa ta'ee lubbuu ofii dabarsee jira rabbi rahmata haa godhuufi du'aa godhaafi gurbaan kun ijoollee godina Jimmaa Naageeraatti kan inni jiraataa yookaan hojjetaa ture Saawudii keessa akka nama kamuu dubartii tokko jaallatee nikaa godhatee ture biyya Saawudii taa'ee Dubaayitti jechuudha yeroo kana ijoollee Dubaayii akkuma waliin beeknu dhiiras ta'e dubara jaraa bakka konsertii bakka sirbaa bakka eebba garagaraa fi bakka sargii irratti argamanii warra dhiichisanudha irra hedduun jira namoota muraasa tokko lama malee egaa obboleessi keenya kun achiin egaa hidhatullee akka yeroo hedduudhaaf waliif galuu hin dandeenye yeroo hunda waliin taggaa jiraatan sababuma garagaraatiif sababa bakka garagaraatti argamuutiif hunda qoradheen jira jechuudha egaa isinis sargii tokko irratti argamtee dhiira gara biraa wajjiniin suuraa kaatee istoorii laxxafte gurbaanis waan jaallatuuf isii dhabuu kiyyarra of dhabamsiisuun filadha jechuudhaan lubbuu ofii dabarse akkamitti godinyoota wajjin osoo ta'anuut galgalarraa eda galgala jechuudha natti fakkaata gadi ba'ee tamarratti of fannise jechuudha ijoolleen eeganii dadhabanii yeroo jarri waamanii owwaachuu dadhabu gadi ba'anii yeroo laalan tamirratti uffannisee jira du'ee jira jechuudha. Shuf ilmi namaa sadarkaa kana kan nama jaallatullee jira sadarkaa kana kan dubartiidhaaf kennullee ni jira si dhabuurra of dhabuu filachuu jechuudha. Sadarkaa kana immoo ta'uu hin qabu. Hundaafuu waa'ee jaalala biyya tokkoo itti deebina ammaaf obboleessa keenya kanaaf du'aa godhaa. Dua yookaan janaazaan isaa poolisiidhaan fuudhamee jira jechuudha. Rabbi rahmata haa godhuuf. Kun baay'ee nama azzansiisa. Nama sin jaallatu dhabuu jechuun baay'ee cimaadha warroota. Gizee kana keessatti namni ariinu feekiidha akkuma sin beektu. Nama sin jaallatu kanan dhabinaa piliis. Nama sin jaallatu hin gowwomsina. Nama gowwomsuun baay'ee salphaa akka inni ta'e baraase. Nama sin jaallatu gowwomsuun baay'ee salphaadha. Nama sin jaallatu waan barbaadan gochuu ni dandeessu. Sababni isaas jaalala keessantu keessa jira. Isinii jedhee waan sana sin gammachiisuudha jedhee godhaa jira. Amma mucaan kun nama addunyaarraa lubbuu siidhaaf kennu lubbuu isaa dhabdee jira. Yoo siniin taane piliis durumaanuu abdiin kenninaaf. Ramadana keessa gurbaasa ollaa keessaniif saambusaa fi gizee tamrii kennituufi. Abdi. Allah uffiqa. Naati tumuut Allah uffiqa. Bakka gizee san tamrii kennitanuufi akkas jedhu bakka ollaa keessan keessa namni kiristaanaa jiraatu ollaa keessan gizee namni pirootestaantii jiraatu ollaa keessan gizee namni amantaa garaa jiraatu gizee san deemtanii kennitaniifi gammachuu akkasitti gizee biraa akkootu sin kennitaniifi gammachuu sana mul'isanu maaliif? Ramadana keessa namni baay'een Ramadana sana keessa namni baay'een hin jaallata bakka namni baay'ee Ramadana sana gatii jaallatu jennaan Ramadani kan musliimota qofaa miti. Ni bareeddi jaartii namaati. Ni bareeddi lama hiikamtee ba'a. Ni bareeddi ilmoo qabdi. Ni bareeddi qarshiin qabdu. Ni bareeddi umriin guddu. Ni bareeddi amalan qabdu. Tanaaf fuudha nu dhorkee nuun taa'u jira. Fuudha sodaannee miti. Rakkina kanatu ijoollee dhiiraa mudatee jira amma gizee kana keessatti. Kunni soba. Hajji maaliif lakka godhe rabbiin baga godhe. Maa quraana afaan arabaatiin buusu baga buusu. Maaliif xawaafaa dhujjee baga jedhe. Maaliif Oromiyaa keessa godhuu dhabe bakka itti hajjan. Maaliif makka godhe baga godhe. Maaltu si naqe baga jedhe. Deebisaa biroo qabaa maa godheen rabbi gaafatamuu danda'a. Baga godhe. Baga godhe bakka tasoof cinquutaa malee waan rabbiin godhe keessatti yoo sin dahaatii 24 guutuu cinqamtanii wanta jijjiiramu hin jiru. Waan godhame irratti bakka an cinqame nama Itoophiyaa keessatti maafan uumame baga uumame. Maaliifan abtaamiin taane baga hin taane. Maaliifan biyyaa bee baga hin bee. Maaliifan maatii ansuu keessaa hadha galte baga galte.
waan akkasiifaatu nu qunname ka. Wanta akkasiitu nu qunname. karaa daarii dhaabbatanii pirankii sin akka kanaatti hojjetan hunta oolota keessattuu abashaa keenya irraa hin bareedu dhiisaa waan isin dhabu keessaa immoo laayivii irratti warqii giraama 40tu mucaa tokko kennamee jira mucaa beettaayyoo jedhamtu yoo beektanii hundi keessan ni beektu jedhee nama na atoo warquu isaan jedhamanu warqii giraama 40 kennaniif jiru አቶ ወርቁ አይተነው አንቺ የቤትክ ዘበኛ ልሁን ብለሽኝ ነበር አንቺ እመቤት ነሽ ዘበኝነት አይደለም የሚገባሽ ካለፈው ነገር ተቀይረሽ ስላየውሽ ደስ ብሎኛል ከዚህ በኋላ ብዙ ካንቺ ጠብቃለሁ የቤቴ ጠባቂ ሳይሆን እመቤት ሆነሽ መኖር ያለብሽ ጎበዝ ልጅ ነሽ ብሎሻል 40 ግራም ወርቅ ይሄው አድርሻለሁ ከአቶ ወርቁ አይተነው ለቤታዩ ሃፒ በርዝዴይ በድጋሚ ይላመስግን ላመስግን ጉቺ ይታያል ጉቺ መተንፈስ እያቃተኝ ነው ማውራት ወርቂ ግራማ 40 ከነኒፊና ሙጫን ኮን ገመቹ ጉዳ ከሰ ጀርቲ ቱር አታው ማለ ሙጫን ተቆ ሞርፍቴ ከስጀቲ ግራም በጣም ብዙ ነው እንዴ ኖ ጂጂ እንዴ አትቀና ጂጂ ደሞ አንዴ በራስሽ ባንቺ አትይዋ ባንቺ ገቢና ባንቺ ኑሮ ማየት የለም በጣም ብዙ ነው ለነሱ ብዙ ነው $6000 ብን ያለች እኮ ናት ኖ $6000 40 ግራም እኮ ንቀት እኮ ነው ጋይስ እኔ እንዲያውም 40 ግራም ሰጥቷት ከሆነ ንቋታል መዳሪያለ ምን ንቋታል በጣም $6000 ንቋታል ጦሩታ ንቀት ነው ጀዳ ጀርቲ 40 ግራም ወርቅ ንቀት ነው ጀዳ ጀርቲ ቶላፊ ከበላን ተፈተኑ ጀዳ ሐሳን ቢየኮቲ ንቀት ነው ጀዳ ጀርቲ ሙጫንኩ ግራማ 40 ከነ ቶላን ከነኒፊና ወርቂ ግራማ 40 ቶላን ከነኒፊና ንቀት ነው ማፍከን አርካፉቲ ንቅ አማ ከሲሚቲ namni ana tuffachuu barbaadan jirtu ግራማ 40 ናከትኒተኒ ነቱፈዳ ዱጋ ረብቻ ቱፊን ግራማ 40 ዮቴ ወርቂ ግራማ 40 ዮቴ ነቱፈዳ አንቱፈተሙ በርባዳ ዋንስ እንደቡ ከሳሙ ረቢን ኡማመሳ ሰይራን ኡሜ ጀራማ መቲ በሬቺ ኡሜ ጀራማ መቲ ረቢን አከሲ ኡማመሳ ከሰቲ ረቢን ነመከና በሬቺ ኡሜ ጀራማ የሮ ከነ ከሰቲ ሙሙጫቲን ቶኮ ሰገሌ ዲራ ከነሜፊ ኢሰ ዲራቲፍ ሞ ሰገሌን ዱርባ ከነሜፊ ጀራ ሙጫ ቶኮ ሀቢባ ከንዘራሙኒ ቤክቱ ጀሪና ነማና ሰገሌን ሲቢጩ ሲፉርዳ ወይቲ ከኒሰ ሰናሞ ከኒሰ ጉርባሳ ዲራ ኢትዮጵያ ከሰ ጀሩሞ ሰገሌን ሳቢጩ ወይ ቀሎ ወይቲ ላይቭ ረቲ ወርገታኒና ነሞኒ ባይ ረቲ ሐሳጆ ጠኛላለች አይ ችግር የለም አዲስ አበባ ምናምን ከመጡ እንገናኛለን ጎንደር ነው ያ አዲስ አበባ ከመጣው ማኮ ማለት ነው እናንተ በቃ ሸር ብትንን ምንድነው እናቴ ምን አስበ አንዴ ተቀልጃለሽ እንዴ ግን እንዳትመጪ እንጂ ሸር ብትን ብቻ አንዴ ለምን ማልመጣው እዚህ አንቺ ደግሞ ምን ትሰሪያለሽ አሁን ኢትዮጵያ ወራቴ እኮ ነው ቁም ነገር እንመጣለን ምናምን አለ አይደለ በቃ አብረን ብንኖር ደግሞ ያበደ ነው የሚሆነው ወይኔ ደስታዬ በስማ ደስ ይለኛል በጣም እና ጀለሶች እንዴት ናቸው kana akkuma sin dhageessanii sagaleen kasi bicuu si furdaadha kan isa sanammoo bicuu si qalloo wayitii wal jijjiiramee jedhanii namoonni baay'een irratti haasaa jiru rabbiin akka barbaadetti nama uumuu hin danda'a uumama rabbii irratti hin qalladamu ooruu ta'a waan barbaadan irratti qalladuu hin dandeessu uumama rabbii irratti hin qalladanu bor waan isin qaqqabuun beektanu ilmoo keessaniin dhufuu hin danda'a waadanuudhaan dhufuu hin danda'a waadanuudhaan gara keessan dhufuu gatii danda'u jennaan waan akkasii takka hin qalladu ammoo zabuuti akkam gootare Fuudhee manatti hin galfadhaa. Galfadhaa jiraanoo. Maayinni gaaffii akkamitti siluma?
Gaafichi gaaffii akkamiiti? Galfatee maaltu si dhibe? Galfatee waan barbaade godhu kan wanta akkasiin gaafatama? Wanta akkasiin gaafatama? Ashi. Hala sulaatti jufadheenti waa'ee godhadhee ilmoo qoradha. Akkasii miti. Kophaatti galchanii huccuu takka qamisa takka takkaan irraa yaatan. Subhanallah. Yoo firmaa jettan. Maari fattare. Kana ke amane ilmoo namaa moo? Ilmoo namaa huccuurraa baasee mootummaan nama dhiitaa? Akkam gootare. Fuudhee kaakitee abbaan naa qanne mana geessee du'aa itti godhee yaa rabbi ilmoo naa qanne. Nama qulqulluu akkasiitu jira ooruuta. Mangistiin maal namaan jedhaa jira. Mangistiin nama dhiisaa gizee uffata irraa baasanu jedhaa jira. Namoota akka kanaa qabna. Namoota akka kanaa keessuun jira adii qabna. Uummata keenyatu iyyuu balleessaa jira malee. Uummanni keenya walii galii balleessaa jira. Si jirta Saawudii. Eshi. Kanattuu fata gootee viidiyoo baate kaa. Tusuuri jiraadhe immoo dubartiin jiretta. Maalima? Isuma dhugumaa Saawudii jirta? Wallahi Saawudiin jira. Saawudiidhaa eessa jirta? Saawudiidhaa Jiddaan jira. Maallaa gochuu dandeessa? Kana gaaffiin. Maal barbaadda? Kana gaaffiin. Kana gaaffiin. Maal akkasiin si gootu barbaadda mucaako? Warra qabda mana. Qabda ilmoo qabda mana. Maal akkasiin si gootu barbaadda? Maal akkasiin si gootu barbaadda? Naagala maal si fagootu? Wanti itti barbaadde maal? Ashi meemee deebisi. Maal barbaadda laa? Ijaan barbaada. Ija namaa moo? Maallaa gochuu dandeessan siin jedhetamu. Darbe maaliin gochuu fi danda'a waan maal? Maati waan sii godhamuu qabu himadhu kaan maaliin beekaa waan sii godhuudha kan maaliin sii. Hunduma keessan yeroo galtan waan barbaadde ammaal keeti. Maal keeti? Koi Mubarak warri sawa tokko jettu miti oorota. Warra rahmata way warra malaayikaa way qaba miti mucaan. Footoo wajjin kaatee gurbaan tokko jedhee sida kan uffannise jira. An maal keeti? Akka maal keeti? Waan naaf ta'u barbaade naaf ta'e wayii obboleessa naaf ta'e waan uuma feete. An maal keeti? Akka maal keetiitti na laalta? Akka maal keetiitti na abdatta? Akka obboleessa kootiitti. Deemi xurumba. Akka kam siifataatu mucaanii? Akka kam siifataatu? Akka kamiin godhachuu barbaadda mucaa? Warra lammaffaa moo sadaffaa moo duruu tokkoon fuudhee gara biraatiin immoo sargoonni keenya gara jarri deemaa jiran hin beeknu aadaa keenya irraa achi fagaatee jira. Aadaa keenya irraa qofatu hin ta'in amantaa keenya wajjin immoo kan bareechee wal lolchiisu hojjetaa jiru. Sargii irratti wanti nu argaa jirru dhugaa rabbicha waan nama ajaa'ibsiisu qofa. Sargii irratti ija namaa keessa galtaniinaan sargiin keessan sun bora akka inni rakkina keessa galu hundi keenya iyyuu beekna.
kun aadaa keenyas miti amantii keenya ras baay'ee fagaataa jira ijoolleen akkas kan godhaa jiran ijoollee musliimaatii keessatti baay'ee akka dhowwamu beekna gara kana qofaa miti immoo ijoolleen sabiyyaa akkas guutii jarri kaanis illee jarri umriin jira waggaa 30 40 50 60 70 80 90 ibbaallee akkas godhaa jiru. barmoota akkamii uummata kanaaf dabarsaa jiru kan jedhamu gaafii guddaa keessa galu qaba namoonni akka kanaa kun yoo qabamanii gorfamnellee uummata kaanillee balleessaa jiru tajarri kun ofii jaraatii baduu jaraan laalina sargiin booriif taanis godhamu keessatti aadaa keenya furatee boolloo keessa galaa jira amantaa keenya furatee boolloo keessa galaa jira wanta akkasii guyyaa gammachuuti beeka guyyaa gammachuu immoo haalatti kabajnu qabna aadaa qabna amantaa qabna haala sana keessa eegganneeti kan nu kabajnu malee akka kanaatti akka barbaadan utaalanii akka barbaadan qullaa ofii bor video kana limon ke yeroo argu maal jedha boro fiyeeti yeroo galtee ilaaltu maal jedha ebade oromoon salphatee ebade inta akka bakkam si goggoda haadha abbaa qabda ammaati moo sirra dhumatan dhiiruma si fuudha amma inuma heerumta erjee madaa'ima argatta a'uuzu billaahi min shaytaanir rajiim bismillaahi rahmaanir rahiim intala kana irra qaramuu barbaachisa qasaman billah akkam tattaati bade yaa rabbati lubaasi andu lammiyaa gaba andu gaggaba jettee hatti jedhuudhaan gaafa nu mataa tokko fannee midhaan qalamii dibannu gaafa nu ijibbachi jechuudha andu lammiyaa gaba andu gaggaba jette jiji yaa rabbati ani wanti rabbii tokko kana dhuma miidiyaa kanatti na salphisee wanta kanaaf immoo gaafatamtee turte mucaan immoo akkamitti akka kana taate akkamitti akkas ta'uu dandeessi jedhamte gaafatamtee nan akkas jedhaa jirti. Yoo taate maana jaalattaati nama jaalatu nama hinaafa. Eebale angilee dekkadabba kana akkana gootu laphee diitu dish kufte yeroo akkas jala muddamaa oolee akka waan na bira jirtu harka akkana godhaa ture bar. Koorsii qabnaan kufnuyyuu nuti. Mashallah tabarakallah ke mal dargin ke tumam ka garla moti male kale kuwan bilashu madake ya akkas non jedha turan amma nille bakka wal fununa jedha rakkam wal raademna Allah wal raademna ko molu daka molu rakon yo da afsirte male jaartii qaba garuu lammaffaatteeruma isaayyuu warraaf abbaa manaa miti inni warra kan biraatu qabu akkas ta'aa jira isiin immoo maatii abbaa manaas qabaachuu si beekamaatti hin fakkaatu haa ta'u malee akkas taatee dabarsitee jirti gara biraatiin immoo haasaan keenya guddaan har'a maatii qananii keessaa obboleessi qananii dheengadda dhufee waan ta'e haasee ture haasaa bal'aa daqiiqaa 8 ol haaseera mucaan kun haasaa isaa keessatti waan baay'ee kaaseera haasaa isaas gara booddee keessatti ni kaasna inni kan biraan immoo haasaan guddaan immoo fayyisaan haasaa isaa kanarraa ka'ee waan inni barreesse ilaala. Yaada fayyisaa leellisaan obboleessa quxusu kananii addunyaa kana irratti barreessi arge baay'een gadde kun siyaasa miti mucaa dhiiga obboleettii hangafa isaa barbaaduu fi maatii du'a ilmoo isaaniitiif haqa dhabanii bitaan itti galetti kun dhugumatti madaa isaanii keessatti muka kaa'udha kana arguun baay'ee nama gaddisiisa maqaa mootummaa deeggaruutiin deeffatanii uummataa fi amantii akka fedhanitti arrabsuun biyya seeraa fi heerri jiru keessatti kana arguun seeraa fi heera biyyattii gaaffii keessa kan galchu ta'a yeroo baay'ee yaada kennuun dirqama miti callisuunis beekumsa seerri tiiktookaroota irratti hojiirra oolu namoota akka fayyisaa kanarrattis hojjechuu akkas jedhee haasaa bal'aa haasee jira gara biraatiinis immoo artistiin guddaan nu beeknus Kadir Martuus akkas jedhee jira. Onoo mici yoo kenneen nyaate haadha manaa godhattee si fakkaate yeroo madaffaaka mici yoo nama mana galfatte gala Oromoo jeeftee wallisaa Oromootiin aan jettaa. Haadha raawu
waliin kaati gollisaa Oromoo siin ijoolleen ilmaan haadha raawwanii. Hattoota. Cubboo. Siifi isaan akkas jaanillee waliin ilmaan haadha raawwanii. Isin hin jeetin jira. Intala Oromoo nyaatanii. Ilmoo namaa injiinara nyaatanii. Hoggaa deebitanii akkam jechuudha isin. Luuku uummata Oromoo laalime. Laalaa uummata Oromoo dubbiidhaan. Maaliif? Jarri kaan andu alamirratti haasaa jiru. Jarri kaanis immoo andu alamiifis kan haasaa jiran baay'eetu jiru. Akkasii wajjin dhaabbannu yoo barbaadde haqa qananiidha. Andu alamirraa baasuudhaaf si wajji akka dhaabbannu yoo barbaadde viidiyoo andu alam qananii tumu jiru ajjeesu jiru yoo qabaatte. Footoo yeroo andu alam qananii ajjeesu jiru yoo qabaatte nutti gabbaasi kottu si wajjin dhaabbanna. Kanarraa fe afaan Amaaraan dubbattaniif ilma Oromoo Amaaratti yaamtaniif isinii galee hayni qananii waan boosinitti hin fakkaatina. Mucayyoon fi fajjeeftee deemee mucaan Amaarri dhufee haqa qananii baasaan Oromoorraa. Qananiin tala Oromoorraa Amaarri dhufee gumaa nuu kafalaa. Nuu kafalaa. Amaarallee nuti gad deebise. Ashqaabaa Ethiopia berberesab kajatan fuck you berberesab Ethiopia fuck we Oromo people no Amara okay nuti Oromo da Amara miti nuti Amara nuti yamina Amara warra har maafi harkanu murature Amari warri Oromo artisti Oromo qaqqalee fixuu fadu artisti Oromo qofa miti Oromo warra harkan dandeenye isni gale so kanaaf dhugaan sadaqaadha namoonni dhugaa jibban ibsaqaluu dandeessan I don't care about me ibsaqala ani Andu'aalamis wanta kana godhetin hin beeku Andu'aalam akka kasan olaana rabbeef kana dubbisaa jiru Oromummaa dhiiga bira kuteemas ilaalcha xinxila fiidiyoolee xinxiluu haasaa namaa dhaggeeffachuu ragaa qabatamaa dhabu kanaan na dubbisaa jiru qabri xiyyatiin hojjiseena Sinoju gurgurama. Holot Rabbin warra cubbu Andu'aalam irra dhiibaa jirtan warra waan hin arkin ragaa masakkaraa jirtan mana keessan takka takkaan adagaan isinitti haaseen. Lubbuu isa wayis hin argaa qabdani Rabbi isin argaa qabami. Osoo yaadin isin haa qunnamtu musiibaan akkana. Sodaa Rabbi eega dabdan. Ega haqa dhiistanii cubbuu qofaaf deemtan. Jasbaa hulla. Barsanuu feemasoota jariiti nafasoonni hudduu udaanii hundinuu. Facebook kana waan isaan godhaa jiran yoo agartan bar akka malee isin aarsaa bar. Gara Facebook illee isinifin ol deebi'a. Fiidiyoo takka hin dalayne egaa ammaan. Hin dalayne. Obboleettiin keenyas akkasatti haasoftee jirti namni riinuu akkasaaf galetti haasaa jira Andu'aalam immoo kanaan dura haasaa bal'aa akka inni haasa'e gadda waliin haasofnee jira namni viidiyoo sana ilaalle deemaatee irra deebi'aatee ilaala Andu'aalamiif haasaa inni haasa'e sanaaf immoo abbaan immoo har'a dhufanii deebii kennanii jiru. Waa'ee abbaatti meeraa maatiitti meeraa maatiitti illee michoo bilbilchiiseen irraa fuudhee abbaatti meeraa kan jedhu kun dhugaarra kan fagaate nuti wanti dhageenye hin jiru akka maatiitti. Asirratti wanti beekuu qabdan nuti michiyoon keenya lubbuun jiraatee ta'e duutee nu mararaa jirti jechuudha. Wanti beekuu qabdan nuti waan rakkoo isheerra gahaa ture kan dhageenye erga isheen duutee booda jechuudha. Sana mucaa keenyarraa dhageenye mucaan immoo akka nutti hin himne qabsiisteeti akka inni kitaaba qulqulluu qabsiiftee qabsiisteeti akka hin himne goote jechuudha. San booda walitti araarsite isaan deebistee walitti araarsite jechuudha nageenya. Gama biraatiin gumaan kafaluu qabu waan gumaa naa kafalaa jedheen erginee kan jedhu namni si ni jira gama guddoo nama 15 ta'utu nu keessatti hirmaataa ture namni ni jira jechuudha waan lafarraa kaafnee nuti dubbanne jechuudha waan lafarra qabatamaa jiru malee akkasumatti kaanee gumaa waan isaan hin jenne dhiigni nurra jira kan isaan hin jenne waan nuti kaafne tokkollee hin jiru jechuudha gara biraa. Inni biraa yeroo gaggeeffamaa tures sammuun dhukkuba ka jiru kana yeroo mana murtiitiin himatamaa tures diraamaa qophaa'ee ture jechuudha. Sammuu dipireeshinii qabdi jennaa maal jennaa
akkas gooneeti keessaa baafnaa kan jedhan sanuma kutaa lammaffaa isaati amma dubbataa jira jechuudha. Kun beekamuun gaarii ta'a. Inni biraa yeroo garaagaraa dhibamaa turte mana yaalaa geessaan ture ammas immoo irraa fayyuu hin dandeenye ka jedhu san waan nutti hin jiru tokkollee hin jiru. Mucayyoon keenyatti fayyaa qofa ta'uudha barbaada jechuudha. Nuti kan barbaadnu malee taanaan uummanni kan nu beeku qabu haqa qananii qofaa malee nama miidhuudhaaf waan miidhuudhaaf wanti deemni tokkollee akka hin jirre nu beekuu qaba. Qaamni seeraa immoo dhimma ajjeechaa sirriitti ilaalee haqa qananii dhiiga qananii nu baasuu qaba. Haqni akka kanaatti nuuf fagoo jiru gara seeraatiinis deemee ture gara seerris gara abbootii gadaatti deebisee jira. Abbootiin gadaa immoo wanta kana eebbisanii mucaa kana gadhiisanii turanii kanarratti immoo namoonni baay'een irratti dubbatanii wanti guddaan haasa'amee akka jiru beektu kaa hundi keessanuu akkasiin dhageessanii turtanii kanaan dura. Namoonni baay'een immoo yaada jiraa irratti kennaa jiru. Wanti kun sirrii miti Andu'aalam qabamee mana hidhaa keessa galu qaba jiraa jiru. Narri kaan immoo Andu'aalam qabamuu qabu ergi haqa jedhamee gadhiifame akkamitti qabama jedhanii bakka lama guuranii kan haasa'aa jiran jiru. Namoonni baay'een immoo Andu'aalamiin waan jibbanuudhaaf jira. Jarri sooddaa sun gatii nu jibbanu jennaan artiistoota keenya fixuudhaa fi kan jarri karoora qabanu malee. Mucaa kanaaf yaadanii miti jedhanis kan irratti haasa'aa jiran jiru. Maaliifuu haqni haa haqni ba'umsaa dirqama Andu'aalam yoo kana godhes sana godhee artistii ta'e maal ta'e jedhamuun qabu haqni haqa seerra dhaabbachuu qaba. Andu'aalam yoo kana godhete murtii isarraa malu kennamuufi akka inni qabu anis nama. Arsa utuun taane dhugaatu nama araarsaa jedhe beekaan keenya Dooktar Gammachiis. Ishees ekeraan ishee lubbuun ishee boqonnaa argatu innis sammuun isaa nagaadhaan jira. Achi deemtanii as deemtanii waliin hin rukutina. Ormas gidduu keessan hin galchina. Dhugaan immoo harka Rabbii jira. Isin jettaniif isin jechuu baattaniif miti. Haqni Rabbii ni beeka jedhamaa jira. Waan isin dhibu keessaa immoo abbootiin gadaa kana jedhanillee akka ajjeefaman jedhanii irratti haasa'aa jiru. ነገር ማለት ነው አባ ገዳም ሆነ አንዱዓለም አብዲ ጌታቸው የሚባል አለ። እነሱን ለአብይ ቮይስ ምናምን ላይክ ሰርተናል ቪዲዮ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች መታሰር አለባቸው ሰዎች ናቸው። አባ ገዳም ቢታሰራል ያልተማረ ሰው ለምን ታስገባለህ? ያልተማረ ሰው ለምን ይገባል እዚህ ቤት? ሰማችሁ? አባ ገዳም ይታሰር akkas jedhanii kan irratti haasa'aa jiru. Abbootiin gadaallee nuuf hidhamanu jedhaa jiru. Abbootiin gadaa araarsuudhaaf jidduu galanii uummata kana tasgabbeessuudhaaf gidduu galanii mangistiin nuuf hidhu jedhanii irratti haasa'aa jiru. Wanti jarri barbaadan silumaa kana wanti jarri dubbaa qabanu kana malee uummata keenyaaf yaadanii miti. Uummanni keenya immoo kanarratti bareechee hubatee zara hedduudhaa baasee kee ijoollee keenya kanaaf immoo murtiin ga'aa ta'e kennamuufii qaba. Haqni bahuu qaba. Haqni dhokatee taa'uu hin qabu. Haqni haa bahu jennaa haqni yeroo beemu kan wajjin ilaalu ta'a. Oorota ani ansuudha isin eenyuun amma eewwanaa tarinaa wajjin turtan hundi keessanu jechuudha.